bagasinin gahee ida baranaatti gammanne gammada musliimonni hundi nu warra baranaa khambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture bagasinin gahee ida baranaatti gammanne. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جت جالت بتوقفتك يا كم نجاح يا كيسني جتني نجاح الحمد لله. أما سبك جتني تلقيني لا تقول رأسي ولين هاجرة تسني كابا إذا أران تنوان أداتين كبرتي سني في وان دوران را وان أداتي يجولا وان توتا منا كيني إتني أكسني كم منا كيني إتني بريتشنو على سلبا منا كيسة كارتون الرا كارتون ما في كيري الرا تالي وان ما تكور را يجولا على سلبا منا كيسة كتبت جتني منا كيسة إتني أكسو إتني بريتشو ni dandeessan jechuudha waan takka takka isin viidiyoo hedduu isin waraabee ture laakiin ammoo gad hin dhiisne jechuudha viidiyoo hedduu na bira jira waan adda addaa hojjedhu jechuudha isin agarsiisne jechuudha gidaara mana kiyya laannoo viidiyoo saniin dura isin gadhiisadhee yaadee ture garuu mana kan jallisanii fi inshaallah waan hundaaf okeeriidha jechaa warroonni amantii musliima hordoftan asumaanuu bagettiin isinillee ayyaana gaarii Eid Mubarak jechaa warroonni amantii kiristaanallee hundi keessanuu bagetti geessanii ayyaana keessan jechuudha ayyaanni musliimaatii fi kiristaanaatillee walirra dhufee barakana jechuudha saniifuu warroonni amantii kiristaanaa hordoftan hundi keessanuu ayyaana gaarii bagetti isin gahee ofii isin haa dheeressu jechaa warroonni musliimaatirree rabbii warra amatu soomanu rabbiin nu haa taasisu rabbiin nama amatu soomanu rabbiin nu haa jedhu jechuudha warra galmee hakiimtii warra galmeen teenyutti kaayatti rabbiin nu haa taasisu asumaanuu isin jechaa hundi keessanuu warroonni amantii biraatis warra amantii hirmaatis hundi keessanuu ayyaana gaarii bagetti isin gahee bagetti geessan jechaa tumaa kan nama qabatee warra waan ayyaana mara keenyatti miidhagsu roofattiin jechuudha nu fayyadu jechuudha keessattuu biyya keenyatti hedduu yeroo iidaa mana jijjiiruuf yookaan immoo waan adda addaa mana keessatti waan mana bareechuu yeroo ayyaana hojjechuuf wanti jenne jechuudha amma mootii biyya namaa waan jirruuf jennee illee dhiisne asitti kunoo akkuma agartan waa'ee hojjechuutti hin jira wanni ani hojjechuu jiru kana qofa osoo hin taane waa hedduu jechuudha yaani kaartoona kanarraa waan viidiyoo gabaabduu irraa isin gadhiise jechuudha viidiyoo waan tokko hojjedhu qofa irraa isin gadhiise waan viidiyoo kana jaallattu hundi isin gadhiisadhee yaada kun ammootu waanuma waan takkitti qofa yeroo hojjedhu viidiyoo isin waraabee viidiyoo hedduu waraabee lafaa qaba laakiin gadi hin dhiisne jechuudha sababa viidiyoo gadi hin dhiisnetti gidaara iyyuu isin garsiisanii jechuudha gidaara hedduu waraabuu isin wanta jedhu sanii fi inshaallah keessa namoonni ittiin waan kana hojjechuu kaamilee qabdan taate haala salphaan viidiyoo waraabaatii isin ganna godhu waan ta'eef ilaaltanii hojjettanii mana keessan salphatti miidhagsuu kan ittiin bareechuu ni dandeessanii jechuudha keessatti warri biyyaa hedduu mana miidhagsuu jaallata jechuudha gisee dhiidaa mana miidhagsuu akka warra arabaa kanatti akka biyya arabaa kanatti namni alarraa waan bitu manuma keessatti hojjetanii ittiin miidhagsuudha akka isaan barbaadan jechuudha saniif haala salphaadhaan akkanatti hojjechuu ni dandeenya jechuudha dhugaa dubbachuuf manni maaliif faayidaan isaa maali yoo keettan taate faayidaan isaa mana ittiin bareechuu qofa osoo hin taane yeroo waan adda addaa hojjettu dandeettii waa uumullee ni argatta jechuudha waa uumtetti waan haaraa uumte osuma waan akkana kan hojjettu waan haaraa takkanan hojjetin uumtee sammuu keetirraatti waan jettaa lammaffaa immoo yoo ritii mana keessa dalagaa wayita boqonnaa keetii mana keessa yeroo teessu yaadan hin deemtu jechuudha waa hojjetaa jirta waan ta'eef jechuudha kirrii harkatti mara dhufan lakkaatiin hojjedha akkasii waliin tarree jechuudha yeroo lakkooftanitti qalbiin keessan gara biraan deemtu jechuudha qalbiitti qabdanii waan sangoota waan ta'eef jechuudha qalbiitti namaan hin fakkaatu jechuudha sanii fi namoonni viidiyoo kana jaalatan na barreessa komentii jalatti isinii hin gadhiisa jechuudha kabiraa kakkanaatiin itti dhugaa dubbachuu yaani viidiyoon kun kakkanaa wal fakkaatu sun ta'e ka addaati jechuudha nush ka addaati yoo jedhu waanuma takkittiin hojjedhu kan amma kirrii haala kanaan hojjedhee kaan immoo haala biraatiin hojjedha kaan waan biraatirraa hojjedhee walumaa galatti jechuudha kirrii of keessaa haa qabaatu malee jechuudha kan amma kaartuumaa fi kirrii callee qofaanii jechuudha akkasii viidiyoo kana jaallattanii jechuudha iidumaaf isiniif waan googlee iidumaafin hojjedhee jechuudha cinaa tokko iidumaaf itti yaadee jechuudha ayyaana fi akkasii namoonni viidiyoo kana jaallattan asuma wanni godha oduu isinitti dheeressu haasa'u isinitti dheeressu jechuudha isinirra hin gabaabsa inshaallah akkasii dabagatti keessanii warra baranaa kan birratti rabbisanii hajiru asuma ayyaana gaarii isin biraa yoo danda'e viidiyoo isin mari isiniif maraa jechuudha viidiyoo huccuudha kana yeroo bitannuu wayitoota mana itti miidhagsinuu wayita mana itti miidhagsinuu kan osoo hin taane waan biraa jechuudha
keessanii viidiyoo waraabee ture wayita mana qulqulleessuun hiidaf mana qulqulleessuun waan adda addaa qulqulleessuun alarraa jechuudha. Yoo inni fi naa gadhiisuun natti mijatee keessumaa gadhiisa isaatti gadhiisaa yoo gadi dhiifataatti dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo isii takka ni waraabaa hedduu isii dileetiin godhan muraasumaan gadhiisa jechuudha. Naannoo nama dabbarti maaliin godhaa waan itti bulu qofaa gadhiisa jeeti hunda gadi dhiisu jeeti maan dhiisee akkasii viidiyoolee akkanaa kan ammoo hedduun qaba jechuudha. Kan hojjedhe jechuudha. Yeroo boqonnaa ishee kaamilaan maal hojjetti yoo ka jettanii beekuu feetan taate viidiyoo kanarra jala barreessaadha isiniif hin gadhiisa jechuudha. Mana keessaa waan waliif dhugaa dubbachuuf yaani dalagaa arabaa kana waan hin dareenyeefi viidiyoo waan hojjedhuuf viidiyoo waanuma akka diraamaa fi biraankii qofa hojjedha. Malee dalagaa biraa hin qabu jechuudha. Dalagaan sancaalaa fardii waan harkaan hojjetanii jechuudha. Daantiilii kiroosh irraa hojjetanii waan rifeensa qabatanii waan koofiyyaa matatti uffatanii waan adda addaa jechuudha. Waan manatti manarratti soofaalee irra malliisarra waan adda addaa waan akamu jechuudha. Kama xabakaatis waan hundaayyuu jechuudha. Kan hojjedhe viidiyoon ni jira jechuudha. Yoo keessatti isiniif gadhiisa. Namoonni waan akkana hojjechuu barbaadan taphaan namni yeroo boqonnaa qabu baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture rabbi nu haa gubu warra umriin ture. Ya arrakhana Eid Mubarak jannee itti waleebbifna yaadi mabbaan qabne hiyyeessa gargaarra khayrii guyyaa kana saammachuu jarjarra guyyaa calu guyyaa arrakhana Eid Mubarak jannee itti waleebbifna yaadi mabbaan qabne hiyyeessa gargaarra khayrii guyyaa kana saammachuu jarjarra baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture baga siniin gahee iida baranaatti gammannee gammadaa musliimonni hundi nu warra baranaa hambara heegeree rabbi nu haa gubu warra umriin ture rabbi nu haa gubu warra umriin ture. Takbiraadhaan dirree iidarra wal geenya hamdi jannee rabbiif
galata galchina Ali tiranjane hunda affeerrana gammachuu jaalala Ida kabajanna takbiraadhaan dirree iidarra wal geenya hamdi jannee rabbiif galata galchina Ali tiranjane hunda affeerrana gammachuu jaalala Ida kabajanna baga siniin gahee Ida baranaatti gammanne gammada musliimonni hundi nu warra baranaa khambara heegere rabbi nu haa godhu warra umriin ture baga siniin gahee Ida baranaatti gammanne gammada musliimonni hundi nu warra